Oltiin nagaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya galgala kanaa eegalee jira akka isinii dhiyeessu Ambeekaa Toomaati. Sagantaa har'aatiin gollicha dheengee waggoota 3 darban hooggansa waraanaa akka hin turree fi hidhaa dhaabbii jala akka ture himu. Akkaadaa warri Habashaa qumsir jedhu kana mooraa qabsoo keessatti hidhaan dhaabbii narra ga'ee ture. Abbaa warraa fi haadha warraa bultii waggaa 75 booda guyyaa tokko du'aan boqotan. Wal kabajatu sina walii kennanii jaalala guddaa qabu kana waaqayyo wal faana isaan fudhatee jedhu. Sudaan keessatti fonqolchi mootummaa yaalamee fashaluu fi oduu gaggabaaboo keessatti ammoo Yamanitti Doonaald Tiraamp irratti murteen du'aa darbu dhageessu. Nu waliin yeroo gaarii. Sudaan keessatti har'a fonqolchi mootummaa yaalamee fashalaa'uu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Sochii waraanaa cimaa magaalaa guddittii Kaartuum keessa tureen daandileen cufamanii akka turanis himameera. Yaalii fonqolcha kana raawwate humnoota pirezidantii duraanii Omar al-Bashiriif amanamoo ta'an raayyaa waraanaa biyyattii keessa jiran ta'uu mootummaan Sudaan himeera. Firaafooliin dhugaasaa dabaltee isinitti himti. Kibxata har'aa Sudaan keessatti namootni pirezidaantii duraanii aangoorraa kaafame Omar al-Bashir waliin hidhata qaban jedhaman yaalii fonqolchaa gaggeessuu isaanii miidiyaaleen biyyattii gabaasani. Ministeerri odeeffannoo biyyattii Hamza Baluul ibsa miidiyaaleef kennaniin namootni gara duubaatti nu deebisuuf yaalan jiranis nuti gara duubaatti hin deebinu jechuun humnootni dukkanaa yaalii kana taasisan utuu hin milkaa'in to'annoo jala oolaniiru jedhani. Gabaasaaleen magaalaa guddoo Kaartuumii fi magaalaa dhiyeenya jirtu Omdurmaan keessaa bahan sochiin waraanaa cimaa jiraachuu fi riqichi laga Abbayyaas cufamuu akeeku. Dabalataan daandileen gara Kaartuumii fi buufataalee dooniitti geessanis cufamuun isaanii himameera. Miidiyaan AFP madda mootummaa wabeeffachuun akka gabaasetti kanneen taatee kana duuba jiran gamoo miidiyaa mootummaa to'achuuf yaalanis hin milkoofneefi. Viidiyoon marsaalee hawaasaa gubbaatti qoodaman ammoo konkolaattota waraanaa daandiiwwan gubbaa jiran mul'isa. Mootummaan Sudaan taatee kana to'achuufis tarkaanfileen fudhatamaa jiraachuu ibseera. Akka Reuters gabaasetti dubbiin himaa waraanaa Mohaammed Al-Feki Suleeman kanneen shakkaman irratti qorannoon hatattamaan ni eegalaa jedhaniiru. Waggaa 2 dura bulchaan biyyattii yeroo dheeraa Omar al-Bashir aangoorraa kaafamuu isaanii booda waliigaltee aangoo qoodiinsaan mootummaan waraana bakka bu'oota siivilii fi gareewwan mormaa turan keessaa bobba'ee hundaa'eera. Abbaa warraa fi haati warraa jaalalaaf kabajaan waggoota 75 bultiin waliin jiraataa turan guyyaa tokkotti boqotan. Abbaa warraa boqotanii sa'aatii 20 booda haati warraas ka boqotani. Duuta abbaa warraa fi haadha warraa kanaa maatiif ollaa rifaasisullee jaalala wayita lubbuun turan waliif qaban kan mul'isudha jedha gabaasi Habtaamuu Xibabuu ittaanu. Ani du'ee ati immoo ji'atti na dhaqqabda. Kophaa koo hin taa'u naaf gadditee kaatee na dhaqqabda. Haasaan kun kan obbo Giilloo Toleeraa fi aaddee Xuruu Bantii walitti himaa turanidha. Gaa'illi bara 1939 ijaarame jaalala kabaja walamantaa fi ilaaf ilaameedhaan utubame waggoota 75 booda torbee darbe goolabame. Abbaan warraa fi haati warraa godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaanitti jiraattota ganda Meettaa Kidaana Miratii turan obbo Giilloo fi aaddee Xuruun garaagartee sa'aa 20 gidduutti lubbuun isaanii godaante. Yeroo kana obbo Giilloon nama umurii waggaa 100 haati warraa isaanii aaddee Xuruu Bantii immoo nama umurii waggaa 90 turan. Ijoollee isaanii 8 keessaa inni quxusuun obbo Abarraa Giilloo waan qaammee 5 bara 2013 uumame ni dubbatu. Qaamni gaashanii sana dhukkubsatan qoonni isaanii dhukkubuma miti kuma ulfaataa ta'e dhukkuba akkasutti dhukkubaa jedhanii ibsatan miti inuma rafuu nyaatumaaf dhugaatii dhoowweetu maal taatan inni jedhamu homaa jedhu miree lamaanummaa wal fakkaataa haaluma fakkaata. Egaa haaluma salphaa dhukkubsatanii hin fayyadamnedhuma eegne ture. Booda garuu ga'eeraan koo jedhu ture maajariin akka jiru ankoo dhumeera jedhu ture. Haaluma kanaan fayyadamneeruma ta'ee gaasaanoo yeruma waamama isaanii ta'etu sassaabaman. Obbo Giilloo Toleeraa fi haati warraa isaanii aaddee Xuruu Bantii namoota yaadaanis ta'e qaamaan walirraa fagaachuu hin barbaanne ta'uu ollaa fi ijoolleen isaanii himu.
Haluma kanaan abbaan warraa fi haati warraa qaammee 5 bara 2013 dhukkubsachuu eegalanii obbo Giilloon torbee darbe guyyaa roobii fulbaana 5 2014 galgala sa'aa 3 fi daqiiqaa 5 irratti boqatan. Wayita abbaan warraa boqatanitti haati warraa dadhabanii fi of wallaalanii turan. Addee Xuruu Bantii dadhabbii isaaniirraa isin bayyananne abbaa warraa isaanii obbo Giilloo Toleeraa hordofuun sa'a 20 booda kamisa waaree booda sa'a 12 irratti isaanis addunyaa kanarraa du'an boqatan. Ilmi isaanii obbo Abarraa ni dubbatu. Maatii keessatti illee egaa amma nuyi akkuma ta'a jennee deemnidha. Akkasa walirraa hin hafne deemna waa'ee wal jaalatu akkasuma walirraa ammuma kana ta'a jennee nuyyuu bakkatti hin eegamne. Baay'ee naasuu guddaadha kan nutti ta'e. Egaa durallee ammaaf amma waan wal biraallee badaan fagaatanii nama amma deddeessee xinnoo ishii nama rakkisaa kan jiru yaaddoon ture. Deemee gaggeessan sana illee akkaataa walirra ta'utti immoo gaafachuu yaada isaanii isaanii ture. Waldhageettii kabajaan gafaa naamusaa fi ilaaf ilaamee maatii isaaniirraa barachuu kan himan obbo Abarraa Giilloo sirni awwaalchaa abbaa fi haadha isaanii jimaata darbe fulbaana 7 walfaana gaggeeffamuu nutti himan. Firaa fi ollaa dhiyoo maatii kanaa kan ta'an obbo Baqqalaa Cimdeessaan immoo duuti abbaa warraa fi haadha warraa kunneenii hawaasa keessa gadda uumuu himu. Miira hawaasaas akkana jechuun ibsaniiru. Sababni isaa jaalala guddaa kan qabanidha jedhan qonnaa dubbatanii waan wal kabajanii itti walii kennanii jaalala guddaa qabu kanaa waaqayyoo wal faana isaan fudhatee jedhu. raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan dhaggeeffataa jirtanii gidduutti immoo oduu gaggabaaboon isinitti hima. Gorsaan dhimmoota hawaasummaa ministeera muummee Abiyyi Ahmed Diyaaqoon Daani'el Kibret waraana kaaba Itoophiyaa ilaalchisee yaadni kennan haasaa jibbinsa sabaati waraana waliinii hammeessaa jechuun Ameerikaan balaaleffatte. Diyaaqoon Daani'el gama isaatiin haasaa isaanii dheekkamsa kaase kana keessatti jechi isaan jedhu fayyadaman kan ilaallatu garee shororkeessaa TPLF malee uummata Tigraay akka hin taane AFP'tti himaniiru. Filannoo fulbaana 20 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa naannoo Somaaliyaatti godhamu keessaa dabalataan paartiileen 2 Izemaa fi paartiin bilisummaaf walqixxummaa of baasuu isaanii beeksisan. Adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen ONLF filannoo kana keessaa dursee of baasuu kan beeksise yoo ta'u, boordiin filannoo biyyaalessaa paartiileen kunneen filannoo keessaa of baasuun isaanii rakkoon inni fidu hin jiru jedhe. Jarmiyaan mirga namoomaaf falmu Amnesty International Eertiraan hidhamtoota siyaasaa 21 waggaa 20 dura hiite achi buuteen isaanii hin beekamne akka gadhiistu gaafate. Fulbaana 2001 keessa mootummaan biyyattii miidiyaalee walabaa irratti uggura gochuun gaazexeessitoota 10 fi namoota siyaasaa ifatti pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii qeeqan 11 nageenya biyyaalessaaf yaaddoodha jechuun erga hidhee booda kanneen hidhaman gonkumaa himatni irratti hin banamne eessa akka jiranis hin beekamu jedhe Amnesty International. Manni murtii hidhattoota Huutii Yemen pirezidaantii duraanii US Donald Trump fi ilma mootii Saawud Arabiyaa Mohammed bin Salmaan dabalatee namoota 7 bakka isaan hin jirretti adabbii du'aa irratti murteesse. Namoota isaan waliin himataman 9 ammoo addabaabaayii magaalaa sanaatti du'aan adabeera. Namoonni kunneen qondaala olaanaa Huutii ka turan Saalii Al-Samaadi fi qondaalota biroo 6 ajjeesan jechuun himatamani. Odeessa itti aanuuni guyyaa kaleessaa waamicha mootummaa simatee Finfinnee kagalee ajajaan duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Gollicha Dheengee waggoota 3 darbaniif hidhaa dhaabbii keessa akka ture BBC'tti hime. Wallabdee ajajoota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waliin qabaachaa tureen haga yaaliin ajjeechaa irratti raawwatamuu irra gahee akka ture dubbata. Finfinnee galuu guyyoota muraasa dura ture waa'illi koo Zalaalam Taaddasa bilbilaan ka dubbise. Waraanni kibbaa hoogganaa kan ture ammaan barri isaatti tureera fagoodha. Egaa inni barxiyoo kun Gollichatti hoogganaa haa jedhamee karaa miidiyaa irra akka meeshaa propagaandaaf ololatti dhimma haa ba'amu malee Gollichi waggaa 3 har'aa jechuun 2017 irraa kaasee zoonii kibbaa walumaa galatti zoonii kibbaa keessatti wanti hojjetamu wanti raawwatamu hojiin rogu hundaa kan
dila waliigala karaa jaalgollichaatiin quba qabaatame osoo hin oofamne miidiyaa ofirratti jaalgollichi hoogganaa ta'e jedhanii suura xiyyaasa barreeffama gargaraa walitti maxxansanii editing systemiin miidiyaa fuul miidiyaa addunyaatiif waan adda addaa irratti kana fidanii malee dugdi kiyyu duubatti da'oo godhatanii waan adda addaa raawwatanii waan ta'eef inni kunini eenyummaa koofis malu anaafis malu kan jedhu ture isuma kan waliin ammoo dhiibbaaleen adda addaa yeroo adda addaa zoonuu kibbaa keessatti hangi even sadarkaa ajjeechaa yaalii ajjeechaa narragaa'ee ture waldhabbiin guddaan gidduutti taa'ee adeemsi heeraa hin jiru pirinsipilii irratti waldhabne heeri irratti waldhabne naamus irratti waldhabne akkanatti socho'uu hin qabnu dhatti kun hin baasu qabsoof yoo ta'e daandii qabsoo isuudhaaf qajeelaa irratti waliin masakamuu qabna akkaataa pirinsipilii fi caasaa hooggansaa inni amma jirtullee sirrii miti waa hedduutu fooyya'uu qaba tariif yoo kan hooggannaan jettan taate sirnatti of deebisuudha reessu ubaaromsu sirnatti of deebisuudha jedhu gaafii keessa kanan qabaachaa ture waggaa sadan kana waldhabbiin kun baay'atee sadarkaa doorsisaa fi wantoonni adda addaa sadarkaa namiidhuu fi even isolation keessa nagalchanii akka aadaa warri habashaa qumsir jedhe sana mooraa qabsoo keessatti hidhaan dhaabbii narra ga'ee ture sadarkaa lubbuu kiyyaa sodaatee gara eenyu meeqaa siroorrisu kaasu sodaachisu eenyu inni na sodaachise qaamota istaafa zoonii kibbaa qondaalota ol'aanoo zoonii kasi waliin hoogganaa turan kasi waliin qabsaa turan jechuudha isaanuma gollichi waraana kan akka hoogganuuf gaafatamee ofumaan didee kan jedhuun dhagaye waan kun dhugaadha ofumaan diddee inni jedhu waa tokko jibbituus jaalattus dhiibballee si jibbisiisuu danda'a dabni namis godhullee si jibbisiisuu danda'a diddee jirtaa gaafatamtee jirta yoo adeemsi heerraa hin jirre yoo adeemsi seerraa hin jirre yoo ilaameen hin jirre yoo murni tokko callaan yaadaa fedhuu fi impoozinam irraattu godhee blind hold nam godhee gar fedhetti nama deemkay ka garri ittiin nam deeman sun ammoo fuulduraaf darni fagoo nam hin geessin yoo ta'e obboleessan keenya gorsisaa ikkisiisaa yoo sin dhageenne tan akkam gootre waraanni keessan jalqaba mootummaan yeroo waamicha godhee kaane galanii ture hidhannoo hiikkatanii yeroo sana qabsoo ilaalcha sanatti ni amanta ture moo qabsoo hidhannoo kanatti amanta tureeti jalqaba gaafii kun qabsoo karaa nagayaa addi bilisummaa Oromootu guutuutti qabsoo karaa nagaatti amanee gala. Hayyoonni Oromoo karaa nagaatti amananii galan. Inni kun goollichi karaa nagaatti amanaa inni kunuyyuu tooftum kalee ittiin waraan biratti najjiti biyya kan sana. Karaa nagaatti yoo amane yakka maal qaba? Karaa nagaa ka dhaabni isa amaneetti amanuutu cubbu moo karaa nagaa ka dhaabii isa amansu didanii balee buutuu qajeelaadha. Abaluu kaleessayyuu qabsoo karaa nagaatti amana. Toof kaadhaas yaabii kuteenu keessatti hambisee fi jechoonni akkasii daddarbatamaa zoonii keessatti ture. Haa ta'uuti inni kun qabsoo karaa nagaatti yoo amanan rakkoo maal? Dhaabattu karaa nagaatti amana. Tarii akkati dhiistee hin galle gara uummataatti hin makamne dhiibbaan sirratti godhameera yeroo san bosonaa. Ani guyyaa dhaabni addi bilisummaa Oromoo gara qabsoo karaa nagaa biyyatti galeeyyuu zoonii kibbaa keessatti hidhama dhaabbii ta'ee jira. Waggaa sadii guutuu hidhama dhaabbii ture. Miidiyaa irratti yeroo dubbattu dhaga'ee beeka. Akka hoogganaa waraana kibbaa taatetti yeroo san akkamiin dubbachuu dandeesse? Atiyyoo amma kan qabamtee dirqisiifamtee roorrifamtee ittiin dubbatti jedhanii tuu filatuma dubbattee lubbuu kan bararuu filat. Doorsifamee roorrifamee miidiyaa irreeffannaa dubbisiisu dirqisiisanii ani hidhama dhaabbii. Takkayyuu nagaan hin oolle takka sammuu nagaa hin jiraanne nama halkan guddaa yoom du'aa boru du'aa ibsaan akkas gidduutti as ga'e. Kan uummanni beeka uummati naannoo beeka guyyaa rasaa kanan dhukaasan naadhanillee jira. Gollichi kana booda kallattiin qabsoosaa maal ta'a? Maal goota kana booda? Wanti aanatti namaatti amma kana booda nan godhe jedhu waan jiru natti hin fakkaatu. Jechuun? Qabsoo kaleessa gooneerra hojjanneerra utubaan hadi dhiiban qaba hadi dhiisan qaba jedhee Oromoon ammanini akka namaatti akkuma uummanni Oromoo tokko jiraatutti jiraachuun barbaadaa jiru. Sagalee gollicha dheengeetii ka dhageessanii dabalataan kora waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti godhadhe jedhee akka quba hin qabnee fi waliigaltee hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo finciltoota Tigraay waliin qabsaa'uuf tolfatan akka ittiin amannee fi sirrii hin taane gollicha dheengee BBC'tti himeera. Himannaa gollicha dheengee kanarratti ajajaa itti aanaa waraana bilisummaa Oromoo fi ajajaa zoonii kibbaa Gammachuu Abbooyyeerraa deebii argachuuf yaaliin goone
hin milkoofne. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa dhimmicha irratti kaleessa baaseen gollicha dheengee sababa rakkoo fayyaatiin hooggansarra akka hin turre ibse rakkoo fayyaa isa mudatetti dhimma bahuun mootummaan ololaaf itti fayyadamaa jira jedheera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya galgala har'aa asuma irratti goolabamaa odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya akka daawwattan isin affeerra. Boor sagantaa wal fakkaataa walitti deebina. Har'aaf nagaan bulaa.